Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dogoggoraniiru. Tiraamp ergaan gootti dhufanii jechuunis marsaa lammataan Ameerikaa erga hoogganuu eegalanii waggaa tokko guutaniiru. Waggaa tokko kana keessatti wantoota dalagan tokko lamadhanii sa'aatii dheeraaf dubbataa turan. Kana keessatti maqaan Itoophiyaallee ka'eera. Pirezidaant Tiraamp Itoophiyaa fi Masrii irra deebiin araarseeraa waraana keessaa baaseeraa jedhanii dubbataniiru. Garuu dhugaadhaa dhimmoota kanaa fi dhimmoota kaan Tiraamp dubbatan tokko lama sadi jennee dhugaasaa waliin laalla. Egypt and Ethiopia were going to fight over a dam and I got them to stop. Masrii fi Itoophiyaan sababa hidha ijaarameen wal waraanuuf turan akka dhaabaniin godhe. Hidha yaa'a bishaanii laga xiqqaa Naayil jedhamurraa dhufu dhaabuu Itoophiyaa keessatti ijaaran. Ani yeroo hunda Naayil akka Masrii keessa ta'ettan yaada. Naayil piraamidoota waliin bareeda. Isaan garuu ni hidhan. Hidhaa kana eenyu akka kaffale beektu Yuunaayitid Isteetidha. Akka ni yaadutti addunyaa irratti hidha guddichaadha. Akkamiin kuni ta'ee jedheen dubbadhe. Maaliif kana goone? Maallaqaan gargaara. Biyyi kuni hin beeku tarii pirezidaantii Rippaabilikaanii garuu natti hin fakkaatu. Garuu Demokiraatii natti fakkaata. Waan fokkuu dalagan. Masriin bishaan gaa Naayil keessaa hin qaban. Bishaan kana bashannana, daawwannaa fi turizimiif fayyadamu. Sababa isaa hin beeku hidhaa guddaa ijaaran. Asirratti amma waan dalaguun qaba. Inni jalqabaa Tiraamp kan isaan dubbatan waraana dhaabuudha. Dhuguma garuu Itoophiyaa fi Masriin waraana seenaniiru. Tiraamp dubbii isaaniin akkana jedhan. Biyyoonni lamaan Itoophiyaa fi Masrii jechuudha wal waraanuuf turanii jedhan. Akka dhaaban nan godhee jechuun gootummaa yookiin immoo itti gaafatama isaanii ba'uu isaanii kan isaan dubbatan. Garuu Itoophiyaa fi Masriin waraana seenaniiru. Dhuguma biyyoonni lamaan dhimma hidha Abbayyaan waggoota 13 oliif marii gaggeessaa turan. Marii kanaanis waliin galle yookiin immoo waliigaltee irra hin geenye. Kanuma keessa garuu Itoophiyaan hidha kana ijaaraa, bishaan guutaa, elektiriikii maddisiisaa ji'oota muraasa dura ifatti eebbisiisteetti. Erguma hidhii kun eebbifamee boodas muddamiin dhaabanne. Muddamni kun ammallee itti fufeera. Waggoota dheeraaf Masrii fi Itoophiyaa gidduu kan ture muddama dippiloomaasii malee waraana miti. Dhuguma yeroo adda addaatti walitti dhaadachuun gama biyyoota lamaanii dhaga'amaa tureera. Inumaa dhiyooyyuu pirezidaantiin Tiraamp biyyoota lamaan kan araarsuudhaaf akka qophii qaban ifatti dubbataniiru. Itoophiyaan deebii kennuudhaas baattu Masrii fi Sudaan waamicha Tiraamp kana fudhataniiru. Kanaaf dubbii Tiraamp kana gaafa laallu biyyoota lamaan gana gidduu waraanni akka hin jirre ifatti mul'ata jechuudha. Lammaffaa Tiraamp dubbii isaanii keessatti maal jedhanii Itoophiyaa keessatti hidha bishaanii laga xiqqoo Naayil jedhamurraa hidha dhaabuu ijaaraneedhan. As keessatti wanni Tiraamp dubbatan tokko jira. Dhuguma hidhi Itoophiyaa keessa ijaarameera. Ifattis eebbifameera. Maqaan hidha kanaa garuu Naayil miti. Itoophiyaa keessatti Abbayyee jedhama. Xiinxaltoonni garaagaraa yookiin biyyoota garaagaraatti hidhi Itoophiyaa keessaa yookiin lagi Itoophiyaa keessaa bahu Buluu Naayil jedhaniitti waamu. Kan gadii immoo yookiin immoo kan Ugaandaa keessaa maddu immoo Waayit Naayil jedhaniitu waamu. Lammiileen Itoophiyaa Abbayyee yookiin immoo Mormor jedhaniitu waamu. Isa caalaa garuu dubbii Tiraamp keessatti laga xiqqoo Naayil jedhamurraa jedhan. Garuu dhugaadha kun odeeffannoowwan garaagaraa irraa gaafa laallee kun dhugaa kan taane ifatti mul'ata. Akka ragaaleen garaagaraa agarsiisanitti lagi Abbayyaa addunyaarraa Afrikaarraa yoo miti laga dheeraa jedhamuun beekama. Fageenyi isaas kiiloomeetira 6,600 olidha. Xiinxaltoonni garaagaraa ragaawwan garaagaraa dhiyeessu ammatti garuu addunyaarraa lagi dheerinaan tokkoffaa jedhamu laga Abbayyaati. Kan Itoophiyaa keessaa ba'e Sudaan akkasumas immoo Masrii achi keessaa ba'e immoo galaana Meeditiraaniyaan seenu jechuudha. Sadaffaa Tiraamp dubbii isaaniin kana jedhan. Masriin bishaan gaa Naayil keessaa hin qabdu jedhan. Irra deddeebiin dubbii dubbataniin Masriif akka oogan yookiin immoo Masriin haala yaaddeessaa keessa akka jirtu dubbataniiru. Hidhi Itoophiyaan ijaartee humna elektiriikii maddisiisa. Humna elektiriikii maddisiisis immoo akka gara Sudaanii fi Masriitti ce'u aangawoonni Itoophiyaas dubbataniiru, ekspertoonnis kan irra dubbataa turan. Masriin kana dura yaaddoon isheen ibsataa turte hidhi Itoophiyaan ijaartu hamma bishaanii na bira ga'u hanqisa jette malee bishaan sana hudhee hambisaa hin jenne. Tiraamp garuu dubbii isaaniin hidhi kun akka bishaan Itoophiyaa keessa hanqisu warri Masrii immoo akka rakkoo keessa jiran irra deddeebiin dubbataniiru. Kanaafuu dubbiin Tiraamp inni kunillee dogoggoraa jechuudha. Arfaffarra geenyeerra. Waa'ee dubbii Tiraamp kan xiinxalaa jirru. Tiraamp waggaa darbe keessatti wantoota raawwatan yeroo ibsan wanni isaan ibsan tokko immoo jira. Waa'ee hidha Itoophiyaan ijaarti irratti Ameerikaatu maallaqaan tumsee jedhanii dubbatan. Dhimmi kun lammiilee Itoophiyaa gurra bu'ee ture ji'oota muraasa durallee jechuudha. Pirezidaantiin Tiraampis irra deddeebiin dubbataa turan dhimma kana.
Namni baay'ee kan beeku lammiileen Itoophiyaa maallaqa ofii isaaniin tumsanii hidha kan akka ijaaranidha. Tiraamp immoo akka Ameerikaan tumsitee irra deddeebiin dubbataa turan. Aangawoonni Itoophiyaa kallattiin dubbatanii beeku yookiin deebii kennanii beeku. Fakkeenyaaf ji'oota muraasa dura waajjira qindeessaa ijaarsa Abbayyaarraa deebiin kenname jira. Dubbiin Tiraamp dogoggoraa jedhaniiru. Irra deebiidhaanis Ameerikaan yoo maallaqaan fandii yookiin immoo tumsitee jiraatte ragaa dhiyeessitu jedhanii dubbataniiru. Shanaffaa rageenyeerra dubbii Tiraamp kan xinxalaa jirru. Tiraamp dubbii isaanii maal jedhanii akka yaadutti addunyaarraa hidha isa guddichaadhaan. Hidhi kun hidha Itoophiyaan ijaartedha. Dhugaadhaa hidhi Abbayyaa Itoophiyaan ijaarte Afrikaarraa guddaadha. Garuu addunyaarraa miti. Akka addunyaatti hidhi guddaan kan Chaayinaa keessa jirudha. Kan Itoophiyaa keessa jiru miti. Inumaa Chaayinaan Sirii Goorjis isa jedhamu fi isa guddaa ta'e kana kan caalu kabiraa ijaaraa jirti. Koomiin irratti ka'us jechuudha. Kanaaf wanti irraa hubatamu dubbiin Tiraamp keessumaa waa'ee Abbayyaa, waa'ee Itoophiyaa, waa'ee laga Abbayyaa dubbatan akka dogoggora ta'edha.